akkan isaa manni onnee koo qulqulluusaaf kennetti bakka duwwaatti hiriyoota koorraa adda baasee mana duwwaa keessatti nagatee deema. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya nagaa keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u nagaa keenya akkuma beekamu aniif mariini wajjiniin jaalala keessa seenee turre jechuun baay'ee haasa'uuf illee nama rakkisa baay'ee waan na ulfaatudha. Bicha waan an jedhee haasa'uu illee na dhabsiisa. Namoonni tokko iddoo kanatti illee maaltu ta'e illee jechuu dandeessu. Baay'ee tan dhugumaan amaneen ture onnee koorraa jechuun amaneetiin wajjiniin jireenya wajjiniin jiruu dhaabbannaa wajjiniin mana ijaarrannaa waa baay'ee tan namuu akka bee jechuun nuyi warri dhalaa kun immoo goyoonfamna beektu. Innaa waa baay'ee naan jedhe waa baay'ee na sobee akkan jaalala keessa seenuu na godhe jechuudha. Jaalala keessa seenee bakka akkan yaade sanallee naaf hin taane jechuun jaaladhe dhugumaan jaaladheen ture jechuun waan inni haasa'u gaafa na ilaalee jedhu dhugumaan akka namna jaallatee tokko dhuguma nama bultii na barbaade tokkotti natti haasa'aa ture. Anis dhuguma jedhee onnee koo kennee fi amaneetiin wajjiniin jaalala jalqabee jechuudha. Inni garuuti yeroo sanaa ammumanaan harkaan nagaatuuf ture lakka. Nuyi warri dhalaa kun baay'ee goonfamna jechuun akka kiyyatti baay'een goonfamani. Amma kanatti baay'ee wanta namatti hin tolle jechuudha. Utuu tan hin beekin illee jechuun hiriyoota nan qaba amma fakkeenyaaf namoota gurguddaa namatti mari'adhu nan qaba. Biyya ormaa kuni baay'ee nama barbaachisa qobaa jiraachuun hin ulfaatu. Amma namoota gurguddaa namatti mari'adhu nan qaba. Isaanii wajjin illee akka inni haasa'uuf na godhe. Isaanii wajjin illee akka yaada waliin jijjiirre na godhe. Amma kanatti namarraa illee na fageessee amma walumaa wajjin jiraachuu qabne kanatti jijjiiramoo tokko agarsiisuu jalqabee jechuudha. Baay'ee waan namatti hin tolledha. Ani hiriyoota koo wajjin waa yaada wal qayyaruu wajjin akka yaada walillee qayyarre na godhe jechuun anis waan inni haasa'u kun dhugaa natti fakkaatee bakka jechuun nama kan biraa nama alaa dhaga'urra nama wajjiniin bultii jaallatan dhaga'u wayii kan jedhurraa ka'eetan warra wajjiniin yaada jijjiirradhu biraalee fagaadhee innis hin deemtu naan jedhee na fageessee isaan tokko qubatu hin qabaatiin jechuudha. Isaanii ganaatiin zargiin isaaniitiin waa baay'ee yaadaa jiru jechuudha. Waa baay'ee zargiin keessa yoomii haasa'u isaanii zargii keessa nu jalaa tursiisan maal jedhanii haasa'u. Inni garuutti zargii kanallee gaafa haasa'u naasaa na wajjiniin dubbata. Garuu ani bakka ammayyuutiin amanuu dadhabee jechuudha. Amanuuf illee nama rakkisa. Baay'ee waan nama rakkisudha. An beekaare jechuun waan an jedhee haasa'u na dhufsiisa jechuudha. Innaa akkasittitu na haasofnu ka'ee wajjiniin torbee tokko mana keessatu hiriyoonni koo hin beekin tumaan hin beekin bakka arganne jedheeti nama wajjiniin mana ijaarrachaa jira waan ta'eef isa dhaga'uu qaba jedhee wajjiniin waan inni jedhu jechuudha. Waan inni jedhu dhagayeetu wajjiniin inni kaaleetu godinyoonni koo warroonni na gorsan akka dhala isaaniitti na ilaalan tokkotu hin beekin waraqaan nikaallee baasne hojii wajjiniin mana galuu jalqabne jechuudha. Amma kana isaanii akka nuyi mana tokko keessa jirullee hin beekanii akka nuyi waraqaa nikaallee baasne hin beekanii ganaa isaan zargiidhaanitti zargii waamamne maal jennee jiranii nu eegu jechuudha. Amma kanaan dhiirota koo borillee deebi'ee dhaqee akkan isaaniin duratti illee akkan ol jedhee isaaniin ilaallee na godhe jechuudha. Kan miidhama kiyyarra dhiiroti makuyyallee ol jedhee akkan ilaalle isaan godhe. Ani isaanii kanan dura yeroo rakkina kootiitti akka bakka abbaaf bakka haadhaatti biyya ormaa keessatti bakkan isaan waammadhee oolaa ture. Isaan sana bakka isa kana naa wayyaa mana wajjin ijaarrachuun deema waan ta'eef kan jedhu
bakka ni saamanii onnee koo qulqulluusaaf kennetti bakka duwwaatti hiriyoota koo irraa adda baasee mana duwwaa keessatti nagatee deeme. Hiriyoota koo ganii hiriyoota koo irraa fagaadhee isaa wajjiniin jiraachuun koo an isa filadheeti malee inni kun akka inni amma kana shira amma kanaan irratti yaadu hin beeku. An amma kana shira amma kanaan irratti deemsa jedhee iyyaanne dhugumaanii iyyaanne baay'ee jechuun tasuma tasaayyuu waan keessi kun takkuma yaadee hin beekne irratti raawwate jechuun immoo yookiin situ waa balleesse faanaan jechuu dandeessu. Dhugumaan bakka hin beekutti an tokkoffaallee an homaa tokkollee isaan rakkiseera jedhee yaadu an ajaja isaa guutee hiriyoota koo irraa fagaadhu naan jedhee hiriyoota koo irraa fagaadhee እና አንደና ባሲ ማናውን ዋኬስቲ ና ይዘ ዴም jechuudha ደረጋ ቆራ sababa saatiin አንበይ ህሪዮቱ ቆራ sababa saatiin አንበይ jechuun namni kun akkamitti lakkin yaadulle dhugumaan nama gaarii natti fakkaate baay'ee nama gaarii keessaa ona baay'ee nama gaarii natti fakkaate etin isa filadhe warra kana dura rakkina keessaa na baasan illee jechuudha isaan illee dhiisee isa filadhe dhugumaan nama gaarii natti fakkaate jechuudha. Inni garuu mana uumamaa jechuun illiinaan isaallee akkamitti akka yaadu hin beeku guyyaa 5 guutuuti namoota baay'eetiin gaafadhee hin argine naan jedhu nan gaggaafadhee hin argine naan jedhu silkii isaa lagaaf yaalu silkii isaa dalagu guyyaa 5 booddeeti tekstii naa barreesse tekstii sanaa barreessu anna deebiitiin funanee kiniiti abbaa barbaadde wajjin jiraachuu dandeessa kana booddee naan jedhee tekstina argitichuudha silkii isaa deebisee gaafa yaalee jedhu silkiin isaa yaalu gaafa yaalee jedhu silkiin isaa hin dalagu bakka baay'ee wanta nama jibbisiisu jechuun waan nan jedheetiin jechuun bal'eessaa kolle karan gaafadhu intina karaa argachuu hin dandeenye bal'eessaa makiyyallee nan gaafadha jedhee jechuudha ani jechuun akkam beeku takkan argetti ani inni waan intina jechuun waan bal'eessitee naan jedhu qabaachuu danda'a angaruuti bal'eessaa koo kana jedhee waan dubbadhu qabu jechuun naanni waan bal'eessee qaba jedhee yaadu bakka kanatti karaan kanallee gaafadhu nan dhabee yoo irteen kan viidiyoo kana argitu ta'e aansi silkii illee na jalaa kaastee yoo silkii cufte illee bantee rakkoon qabu bichaa yoo natti himtee natti na dhiistee illee yoo deemtesi rakkoon qabu kun yoo madaa'e lapheen kiyya madaa'uu danda'a fachuu hin danda'a jechuun nama daa'us immoo nama ibsa namni tokko inuma ibsa waan ta'eef bal'eessaan kee garuu kana naan jette yoo natti himte bal'eessaa kiyya sanarraati barumsa barachuu hin danda'a jechuun obboleettii qabda wanti ana irraa hin geesse kun borri yookaan dhalakee yookaan obboleettii qabdurraan si ga'uu danda'a waan ta'eedhaaf kan viidiyoo kana argitu yoo ta'e akka silkiin jalaa kaastee bal'eessaa kanatti tullee nam barbaada an tokkoffaa biyya kanatti kanan dhufee anne live akkanaa keessa seenuuf miti garuutiin amma na tababbaraa turtellee hin beekta amma dabalaa turtellee yeroo inni koolee hin beeku kan isaallee hin beeku inni illee hin beeka akkaataa hin taane na tababbareetii erga kana keessa na galcheetii nama biraa na hambisee booddee jechuun illee naansaa akkamitti nama kanaa jedhamee eessinumti faradhaa na dhiistee deemte silas deenaa deebii jedhee ansiin gaddisiisu sin dirqamsiisu garuutiin illee naa keetiif borii keetiif simaafiyyuu wanta akkanaa kun gaarii miti yaada jechuun madaa'e tokko numa fayya madaa'anitu madaa'eetu fayyinaafullee hin jiru jedhee yaada innaa nu dhalaan kun baay'ee goonfamna kaayyoo koollee kan nagachisiiseesiidha yeroo tokko biraallee kan naambise dalagaarrallee kan na baase jechuun gaabbiin dhumne keessa na galchitee jirta biyaan silkilee narraa kaasteeti yoo bal'eessaa kun natti himte nan filadhaa an deebiisiin jedhee sin nas gaddadhu mirga keetti deemuu dandeessa akkanuma sin jechuu barbaada obboloonni koo goddanyoonni koo isin as qayyame waan hin beekne waan isin hin beekne isin duubaan sobame waan isin hin beekne
waan isin hin beekne keessa galee ofii makootii of miidhee lammata immoo kan oolmaa keessan kaleessaallee dagadhee tan isa filadhee deemee kunoo gatii koollee argadheen jira dhiifama akkas naa gootan nan barbaada asumaanii an dhufee illee dhiifama isin gaafachuuf jechuun ol jedhee illee isin ilaaluuf amilee hin qabani dhiifama akka naa gootan isuma isinan gaafadhu jechuudha karaa kana lammata immoo jechuu kanan barbaadu obboloonni keenya shamarraadha akka kiyya biyya ormaa kana keessa kan jirtan jechuudha nu baay'ee goonfamna baay'ee waan goonfamnuuf kaayyoo keenya irraatiin wanti goyoomsaan adda addaa kaayyoo keenya irraa nu dabarsa jechuun akka kiyyatti han barumsa argadheen jira anarraa harkaatanillee isiniifis barumsa ta'a jedhee yaada akka kanatti riyoo kiyya irraa adda bahee kaayyoo kiyyaa dalagaa kiyya irraa adda bahee tokkicha filadhee bakka kanatti nagatee sukuunsa barumsa guddaa naa ta'ana kaayyoo kootillee akka hin jabaadhu na gochuu danda'a isinis obboloonni keenya shamarraa daraatiin biyya ormaa kana keessatti akka of eeggannoo gootan akka hin sossobamne akka jabeenya qabaatan akka tanqaarra taataniin isin hawwaa kanarra waan an jedhu hin qabu video kana yoo ilaalellee jechuun sammuu isaallee jijjiiramu namni yaadan qayyarata waan ta'eef yaada isaallee qayyarachuu danda'a. Qayyarachuu baatus rakkoo hin qabu ani sana hin gaddadu jechuun barbaade natti dhufee barbaade narraa deeme waan ta'eef wannan isa dirqamsiisuuf illee hin qabu. Wanti jiru immoo yoo kan yaada jijjiirannaas ta'e maal ta'es jechuun walumaan kan ilaallu ta'a. Akka kanaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffachanii chaatuftaniif guddaa galatooma kan natti mufatta yoo jiraatanii dhiifama akkanaa gootan naaf galchaan isiniin jedha waan jiru walumaan kan ilaallu ta'a nagaan tura.